Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu yaa baga rabbi sin jiraachise yeroo kana sin gaatee gaa yeroo dheeraa sinirraa badeen jira. Haa yerooti wal qabatee baay'ee sinirraa badeen jira. Baga rabbi sin jiraachise nagahaa walitti nu deebisee har'a gaa barumsa waan baay'ee sin fayyadu tokkoon qabadee dhufeen jira. Akkaan itti gammadutti sinis itti gammaddan jeen abdii sinirraa qaba. Wanni kuni namoota baay'eetuun waan akkasiirraa irra rakkataa jira garuu waan baay'ee si fayyadu waan akkaan si fayyadu akka mataa kootirraa kaasee baay'ee sin fayyada. Har'a wanni sin agarsiisuu barbaade yeroo jawwaala haarawaa tokko bitattan jawwaala dullacha gizee qabachaa turte sanirraa gama isa haarawaatti dabarsuun hedduu sin rakkisaa. Har'a immoo gara laafaa taheen akka feetanitti waan barbaadan jalaan bistanii waan barbaadan oggu takkaan karaa laafaatti odoo yeroo sin irratti hin fudhanne karatti dabarfachuu dandeessanii viidiyoos tahee suuraas tahee aayidiyoos tahee akwaantii garaagaraatis tahee karaa laafaa taheen odoo taabiita kan ta'amne jawwaalli keessanis ofirratti qabaachuun ni mala aappii sanii yoo qabaachuu dhabes seerchi gootanii gadi buufattanii har'a kanaan sin agarsiisaa. Waan sinirraa badeefuu dhiifama warri gara keessaatiin na gaafachaa turtanis egaa numaan jira gaa haaluma yerootuun na tursiise sinirraa. Har'a gaa wanti sirra barbaadu sheerii fi laayikii akka hin daganne gara barumsichaatti asumaan sin dabarsa. Ayyee barayyaan kiyyaa sheer sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa qalbiidhaan nafaana tura. Amma duraan dursinee gama piraastoriitti seennaa gama piraastoriitti seennee asirratti seer goonee smart suite jenna kan awwalarra nu dhufe kana akkuma argaa jirtan asirratti kanuma seerchi goonee irra dhoonna kanuma kana keessaa filannu isa kana yeroo kana isiniifidde install godhattanii amma install godhee waan qabuufu inumaan seenaa jechuudha. Inni kana yeroo kana seentan tokkoffaa kuni jawwaala haaraarratti jennu jawwaala garuu baay'inni jawwaala ni qaba walumaan bitamaa jecha. Fakkeenyaaf jawwaala haarawaa jennu inni kuni jawwaala haarawaa jennuuti. VPN fakkeenyaaf shabakaan bilaashaadha. VPN garagaraa yoo jawwaala keessan irratti dalaguu jiraate ofirraa cuftan odoo VPN dalaguuti isiniif hin dalagu. Jawwaala haarawaa jennuuti. Isa dullacha kana yeroo haala kanaan seenne akkattiin seennaa kana immoo jawwaala dullachaa jennu kuni asirratti dhoonna. Yeroo asirratti dhoonne kana keessaa filannoo nu kennaa kompiitarraa dabarfachuu feetan immoo iPhone dhammoo Android dhammoo kamirraa jedha. Isin ammoo isa irraa dabarfachuu barbaadan fakkeenyaaf jawwaala dullachi sun maal akka ta'e isintu beeka. Amma fakkeenyaaf Android irratti haa filadhu. Android irratti yeroo hunda'e haala kanaan fidaa maaliin dabarchuu barbaadda ja'a yoo haada shaanaatiin taates ni danda'ama. Garuu immoo wifi haajuuti wifi irratti filannaa asirratti dhootanii jechuu wifi irratti dhootanii yeroo kana isinii fide jawwaala isa dullachas ammoo isa duraan jecha isa haarawaa isa dullachaa kun ammoo fakkeenyaaf jawwaala dullachaa jennu kanas asuma dhoonna akkatti isinii fida ammoo wal barbaadaa jira jecha. Yeroo kanaan barbaadu isinii fida haala kanaan ammoo fakkeenyaaf kana gaafii naa kennee jecha asirratti akkuma argaa jirtan hadar buutii gama kanatti ja'a ani waan dabarsuun barbaadneefu irraan deebi'aa jecha. Fakkeenyaaf jawwaala isa haarawaa irratti yeroo gaafii isinii fidu asittiitti booda yeroo darbuu jammare gaafii isin gaafata maal jedhee isin gaafata fakkeenyaaf mana suuraa irraa immoo viidiyoo irraa immoo tartiibaan isinii fida hattaa akwaantii keessanillee gama kanas isinii dabarsa jecha. Hunda isaatu eeyyama kennitaniif jawwaala haarawaa irratti jecha isa haarawaa kanarraa eeyyama kennitaniif haala kanaan jawwaala dullacha keessan haarawaa godhachuu dandeessanii sheer sabiskiraayib godhuun